Ruku'a irraa yeroo sami'a Allahu liman hamidah jedhaniitiin ol deebi'an zikrii maal jedhutu jedhama. Zikrii maal jedhu jechuu qabna. Inshallah viidiyoo kana keessatti waan kana ilaallaa sirriitti dhaggeeffadhaatiin adda baafadhaa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Zikrii ruku'a booda. Ruku'a booda zikrii maal jedhamu jenna. Ruku'a irraa ol jechuun akkuma beekamaa ta'e arkaana salaataa 14 keessaa inni tokko maalidha? Ar-raf'u minhu yookaan ruku'a irraa ol jechuudha. Ruku'a irraa ol jechuun arkaana salaataa 14 keessaa isa tokkodha jechuudha. Ruku'a irraa ol jedhaniitiin achirra turuun dirqama yookaan afaan biraatiin xumaaniinaa ka jedhamu. Namni tokko ruku'a irraa ol jedhee erga ol jedhe booda osoo hin jarjarin achirra tureetiin zikrii jechuun dirqama. Jilba irraa yeroo ol jedhan akkuma beekamaa ta'e zikrii maal jedhamu jedhanii sami'a Allahu liman hamidah. Zikrii kana namni imaama ta'ellee, namni ma'muuma ta'ellee, namni munfarida ta'ellee ni jedha. Jedhanii ulamaa'iin gariin ammoo nama imaamaatii fi nama kophaa salaatutu jedhaa jedhanii as ol ni jenna jechuudha. Namni imaamaallee, namni kophaa salaatullee, namni hidhatillee yoo jedhe rakkoo hin qabu. Ruku'a irraa yeroo ol jedhani hanga lafeen dugdaa diriiree sun walqixxaa'ee dhaabatutti hanga iddoo isaatti deebi'utti sujuudaaf deebi'uun hin danda'amu jechuudha. Maal gochuu qabna? Lafeen dugdaa kan yeroo ruku'a buunu diriiree sun hanga inni ol dhaabateetiin diriirutti dhaabbatuu qabna jechuudha. Achi booda maal goona? Sujuuda buuna. Osoo lafeen sun hin dhaabatiin, osoo lafeen keenya sun hin sirraayin sujuudaaf bu'uun hin ta'u jechuudha. Zikrii ruku'a booda. Ruku'a booda zikrii maal jedhamu jenna? Zikriilee arfan armaan gadii kanneen keessaa kan barbaanne filannee jechuu dandeenya. Zikriin biroollee ni jira. Tokkoffaan Rabbanaa walakal hamdu yookaan Rabbanaa lakal hamdu yookaan Allahumma Rabbanaa walakal hamdu yookaan Allahumma Rabbanaa lakal hamdu. Zikriilee kanneen afran keessaa kan barbaanne jenna jalqaba. Namni tokko jilbarraa yeroo ol jedhu maal jedhaa? Jalqaba sami'a Allahu liman hamidah jedha jalqaba. Achi booda maal jedhaa? Yookiin Rabbanaa lakal hamdu yookiin Rabbanaa walakal hamdu yookiin Allahumma Rabbanaa walakal hamdu yookiin Allahumma Rabbanaa lakal hamdu. Kanneen afran keessaa kan barbaade jira jechuudha. Zikrii kana jechuun waajibaata salaataa yookaan dirqamoota salaataa 8 keessaa isa tokkodha. Viidiyoo waajibaata salaataa jedhu seenaatiin ilaala. Jalqaba zikrii kana jedha. Itti aansuudhaan zikrii itti aanu kana jedha. Maal jedha? Rabbanaa walakal hamdu hamdan kathiiran tayyiban mubaarakan fiih. Rabbanaa walakal hamdu hamdan kathiiran tayyiban mubaarakan fiihi. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Rabbii keenya walakal hamdu faaruun siif ta'adha. Faaruun akkamii? Hamdan kathiiran faaruun hedduun tayyiban faaruun bareedaa ta'e mubaarakan fiihi keessa barakaan jiru faaruun tolaa ta'e faaruun gaariin kun yaa rabbii kiyya siif ta'adha jechuudha hiikkaan isaa. Zikrii kana ni jenna. Itti aansuudhaan maal jenna? Zikrii sadaffaa kana jenna. Zikriin sadaffaan kun maalidha? Rabbanaa lakal hamdu mil'a samaawaati wal ardi wa mil'a maa shi'ta min shay'in ba'du ahla thanaa'i wal majdi أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذكرين كن أكو برانت سنن صلاة كيسا إستوكو راجتو تسنيف ديبئا ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. جدّودا حديث نكون الله دي سيئة كيستي نبي صلى الله عليه وسلم أودي فمي أكسي يرو جلبر والديبين ذكري أكاتا كانان جنة جو ترتيبا مدوبان كانان جلقابا جلبر جرّا جلبر والجنة جلبر يرو الجنة مال جنة مال جراتين والجنة haala ol jedhiinsaa keessatti yookaan yeroo ol jennu san maal jedhaatiin ol jenna? Sami'a Allahu liman hamidah jedhaatiin ol jenna. Yeroo ol jennu san maal jedhaa ol jenna? Sami'a Allahu liman hamidah jedhaatiin ol jenna. Erga sami'a Allahu liman hamidah jenne booda zikriilee arfan dura dabarsine san keessaa tokkocha jenna. Fakkeenya maal jenna? Sami'a Allahu liman hamidah erga jenne booda Rabbanaa walakal hamdu. Achi booda maal jenna?
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ترتيب كان عن جنة جتشو أكاسي ذكرين كوني والكيس سيني ترتيب نتين ذكري كان جنو كان فكاتا ذكري كان سرتي كبدا سرتي حفظة أكاسي ابنتي سرتي رد الدبيعاتين يروى مرجئة barnoota salaataa kan itti jirru kan sirriitti hordofaa isiniin jedha. Barnoota diiniidha walii galaatitti haala bareedaa kanaan hordofuudhaaf yuutuubii kana Mujaahid Fillah kan jedhu kana subscribe godhaatiin hordofaa barnoota diinii keessanii baradha. TikTok illee Mujaahid Fillah 2 kan jedhu kana follow godhaatiin hordofaa. Telegram irratti illee @abduu islam apologist kan jedhu kana hordofaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaan naaf tura. Assalaamu alaykum.